Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan roobii ebila 9 bara 2014 reediyoo keenya qilleensaa fi intarneetaan bakka garaagaraa irraa kan hordoftan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isinitti tolutti sagantaa har'aaf qopheessine isinan beeksisa. Qophii tibbanaa keessatti Dassuu Duulaan gootota Oromoo lubbuu isaanii qaalii qabsoo bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa keessatti wareegan keessaa hanga tokko nu yaadachiisuuf dabareesaa eeggachaa jira. Qophii mala jireenyaa har'aa keessatti immoo Aliyyii Galatoo akkaataa itti wal hoogganan irratti qophii qopheeffatee jira. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduutan isin dabarsa. Gochaan mootummaa Keeniyaa akka yaaddesse UNHCR beeksisee baqattoota hidhuuf hiraarsuun ammallee itti fufee jira. Xurreen xiyyaaraa Maaleeshiyaa ammallee argamne Awustiraaliyaan immoo mallattoolee adda argachaa jira jechaa jirti. Kun matoota oduu har'aaf qabnu keessaati dhaggeeffattoota keenya amma oduu isin dhageessisaa an oduu kan isin dhageessisu dhaabasaa waq jiraati. Aadde Asteer Maammoo ministeera ittaantuu Itoophiyaa ta'uun muudamte. Maddeen keenya Finfinnee irraa kanuuf gabaasanitti Aadde Asteer Maammoo kan muudamte dhiyeenya kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun kan filaman obbo Muktaar Kadir bakka bu'uun ta'uun beekameera. Caffeen Itoophiyaa kaleessa ture walgahii aangoo 2 obbo Muktaar irraa fuudhee Aadde Asteer Maammootti kan kenne. Akka kanaan kaadhimummaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin Aadde Asteer Maammoo ittaantuu ministeera muummee fi ministeera siviil sarvisii taatee muudamtee jirti. Koongireesiin Federaalistii Oromoo dhimma saamicha lafaa Oromiyaa irratti marii uummataa qopheessuu beeksise. Akka gaazexaan Sandag gabaasetti marichi kan qophaa'e dilbata dhufu ebela 13/2014 waaree booda sa'aatii 2 irraa eegalee Finfinnee waajjira jaarmichaa keessatti kan gaggeeffamu. Yeroo yaadannoon aanolee itti faarfamaa jiru saamichi firoorroon caalu Oromoof Oromiyaa irra gahaa akka jiru kan yaadachiise Koongireesiin Federaalistii Oromoo uummati dhimma kana irratti akka mari'atuuf marii akka qopheesse dhaamee jira. Eebba siidaa aanolee irratti barattoota Oromoo argaman keessaa 20 isaanii hidhamuu qeerroon gabaase. Akka odeessa qeerrootti barattoonni kunneen kan hidhaman barruu fi dhaamsa adda bilisummaa Oromoo tamsaastu jedhamaniitu. Haa ta'uti barattoonni kunneen miilaan Adaamaarraa ka'anii gara wiirtuu aanoleetti imalaa turan malee dhaamsa addaa qabatanii kana deemaa turanii miti jedha qeerroon. Bulchiinsi aanaa Dodotaa immoo oduun kun kijibaanuun jedhee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa 200 ol ta'an gara Afrikaa kibbaa deemaa otoo jiranii qabamanii akka hidhaman dhaga'ame. Maddeen keenya Maalaawii irraa kan gabaasanitti lammiilee Itoophiyaa kunneen keessaa 159 kan hidhaman Maalaawii keessatti yoo ta'u, kaan immoo daangaa Keeniyaa keessatti hidhamanii jiran. Lammiileen Itoophiyaa kunneen hojii barbaaduuf dallaalota seeraan alaatiif mataan birrii 4,000 ol baasanii deemaa kanneen turan. Hedduun isaanii otoo karaarra deemanii galaan waan isaan jalaa dhumeef baala nyaataa akka turanii fi idda hidhamanii boodallee reebamaa akka jiran maddi keenya dabalee ibseera. Wal'aansas gahaa akka argachaa hin jirrellee oduun kun dabalee ibseera. Lammiileen mana maleeyyii masaraa mootummaa Itoophiyaa jala jiraatan waraabessi nu rakkisee jedhu. Gabaasaan keenya halkan isaan bira ture akka argetti waraabessi halkan walakkaa keessa dhufee yeroo mana laastikii keessa seenuuf yaalii godhullee arguusaa nu gabaaseera. Jiraattonni mana maleeyyii 48 kunneen mataan maatii kan qaban yoo ta'u duraan naannoo Sharaatan keessa jiraachaa warra turan. Garuu naannoo sanatti ijaarsa adeemsifamuuf jecha manni waan irraa diigameef rakkina guddaaf saaxilamanii jiru. Mootummaan mana ijaaree akka isaan galchu waadaa isaaniif seenee akka ture kan ibsan abbaan ijoollee 5 tokko waadaan sun garuu aga yoonaatti hin guutamin jira.
Jiraattonni dallaa masaraa mootummaa jalatti daatan kunneen jiraattota magaalaa Finfinnee biratti warra boraatiin isaanii masaraa mootummaa ta'e jedhamanii akka beekamanillee gabaasaan keenya addeessee jira. Baqattoota Keeniyaa Naayiroobii keessatti kooluu galan hidhuuf hiraarsuun jabaatee itti fufe. Agayoonaattis baqattoonni 4,000 ol hidhamanii jiranii jedhama. Oduun karaa adda addaa ba'u immoo baqattoonni 2,000 ol ta'an istaadeemii Kazaaraanii keessatti hidhamanii jiru jedhu. Bal'ina isaa Lalisee Wadaajoo qopheeffatteetti. Ammaatti nama 2,000 ol dhabanii istaadeemii keessatti hidhamanii jiru. Irra hedduun isaan kan maandeeta qabudha. Kaan immoo kan waraqaa beellamamaan inni qabudha. Kaan immoo kan hin qabnes jira. Inni qabne sunis mootummaatu galmeessuu dide ammoo biyya kana keessa kaa'e malee waan soroo keessaa ta'ee biyya kana keessa jiraatu miti. Maddi keenya Keeniyaa Naayiroobii irraa akka nuuf ibsetti sababa nageenyaan dhahatamee baqattoota saamuun hedduu hammaachaa jira. Isaan xiyyeeffatan boorsaa dubartii irrattidha kan Somaalee keessumaa isuma seenaan boorsaa isaanii ol fuudhu warqii keessaa hin dhabu jedhanii warqii keessa jiru irraa fuudhu. Kaan laaptooppii mana keessa jiraate laaptooppii eenyuti eessaatii dhufee kan qabdu fidii jedhanii laaptooppii irraa fuudhanii deeman. Kaan namni nuti dhiyootti beeknu immoo kun horii doolaara meeqaa fi qarshii Keeniyaa gara 80,000 irraa fuudhamee galmeessaatii fuudha qarshii kana qarshiin kun hankooti na fuudhaa deema jennaanii abbaa keetti fiddanii abbooteedhaan dhahanii manatti isaan bitanii ulfii irraa fuudhanii alaan itti qollofanii deeman. Poolisooti Keeniyaa dhimma kanaan dahatanii baqattoota hiraarsuu hojii akka godhatan kan nuuf hime maddi keenya hawaasti Oromoo bakka jiran irraa akka isaaniif iyyatan dhaamsa dabarse. Nuti akka nu birmatan barbaanna akka iyyatanii biyya nu birmatan barbaanna mootummaa alaattis haa ta'u utumaandeeta qabnu waraqaa jireenyaa qabnu biyya kana keessatti akka itti baanus akka itti seekuritii yoo ta'e nuti waliin hojjenna seekuritii kan hundumaati garuu hojjaa kun seekuritii miti manisa kan isaan mana keesseenanii sisaamuuf carraa seenu mana seennaan waa tokko nagatii hin hafanii sababa sanaan immoo fuudhanii qarshii irraa fuudhamanii malaan ba'an kun immoo mootummaan beekaa nutti erge sababa kanaatti MP meeqattiyyuu amma gadhiisuu jira kanaaf mootummaan warri ala jirtan hundumtuu UN'ttis nu hima maandeetiin isaanii baallii humna qabu ta'uu qaba maandeetiin UN akkamittiin humna qaba. Hidhaa jumlaa kanaalchisee qaamota adda addaa ibsa balaaleffannaa dhiyeessaa jiru. Advocacy for Oromiyaan ibsa baasen akka beeksisetti mootummaan Keeniyaa sababa nageenyaan baqattoota nagaa hidhuu fi hiraarsuu akka dhaabu gaafatee jira. Haalli akkasii dhibdee jiru caala bal'isa malee furmaata hin ta'u kan jedhe Advocacy for Oromiyaan keessaayyuu baqattoota Oromoo gara itti dhiyeessan hin qabne humnaan biyyatti deebisuunis hidhuunis seenaa egereef godaannisa kan kaa'udha jedhee jira. Kun kanaan otuu jiru jaarmiyaan dhimma baqattootaa hordofu UNHCR haalli qabiinsa baqattootaa hedduu akka isa yaaddesse irra deebi'ee ibse. Jaarmichi ibsa baaseen akka hubachiisetti mootummaan Keeniyaa mirga baqattootaa akka kabaju gaafatee jira. Achi buuteensaa kan dhabame xiyyaarri Maaleeziyaa namoota 239 fudhatee bade barbaaduun ammas itti fufee jira. Garuu agayoonaatti wanti qabatamaan argameen jiru. Awustiraaliyaan har'a akka ibsitetti mallattoolee amansiisaa kan sanduuqa odeeffannoo ta'uun hin oolle akka argatte ibsaa jirti. Dooniin mallattoolee sana barbaaduutti jirus ammallee sakattaa adeemsisaa jira. Barbaachisuun garuu abdii malee waan qabatamaa tokkoon illee as hin baane oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin waariyaa. Ji'a Oromoo jechuun haga Oromoon cabe lolaan jechuun waggaa 100 olii kana karaa adda addaatiin namoonni adda addaa Oromummaan kun akka jiraatu carraa godhaniiran. Kanaaf Oromummaan kun akkamitti hafeeti armaan bahe. Eega armaan bahe akkuma nu waggaa 20 30 40 waan namni waggaa 40dhaa 50dhaa 30dhaa 10dhaa dalagedha nu nyaataarru kana nu ammoo maal godhuu qabna waggaa 15 waggaa 20 nam warra nu afoo jiru yoo nu adda maal goone Oromummaan kanaa ol dagaagee jabaatee addunyaa kana keessa mul'ateeti ka jiraachuu danda'u ka jedhurra waan darbeerraa Oromummaan akkamitti hafee yookiin Oromummaan akkamitti hagadhaa jiraate ka jedhu isa dhiyeessuu deemna. Raadiyoo Sagalee Oromoo. Qophii Tibbanaa.
Raadiyoon Sagalee Oromoo akka isinitti himetti baatii amma keessa jirru kana keessatti qophiilee isaa maraa keessatti Oromoo aadaa fi afaan Oromoo badii jalaa baraaruudhaaf namoota lubbuu isaanii yeroo garagaraatti aarsaa baasan kaasee itti yaadata. Qophiilee keenya keessatti kan maqaan eeraman isaan callaatu wareegamee jechuu kan taane nuuf hubadhaa dhaggeeffattoota keenya. Keessummoonni keenya maqaa goototaa isaan waaman warra isaan beekanii fi isaan waliin wayita sanatti warra qabsaan qofaadha. Tokkoffaa torbee darbee keessatti bara 1987 hanga 1996 jidduutti Oromiyaa Bahaa, Kibba Bahaa fi darbees mana hidhaa fi dhiya Oromiyaatti namoota kaasanii dhiyeessaa turan keessummaan keenya. Kutaa lammaffaa har'aa keessatti immoo bara 1990 hanga 2010 jidduutti kan Oromiyaa dhiyaa tokkos immoo kan Kibbaa fi Baha Oromiyaa isinii dhiyeessu keessummaa qabnaa jechuudha. Addatti immoo dirree lolaa irratti gootichi Laggasaa Wagii nama akkamii akka turee fi akkamitti akka wareegame gurraan isin ga'uuf jenna. Namni har'a kana keessummaa ta'e nutti immoo umurii isaa caalaa dirree irratti nama dabarse Laggasaa waliin kan loleeru sirriitti kan isa beekudha. Gammachiis Naadoo. Obbo Gammachiis keessummaa keenya waan taateef guddaa galatoomi siin jedha meetti fuufi. Jaalleewwanni nagraa wareegaman illee hedduudha. Gariin isaanii seenaan isaanii dubbatameeras galmeeffameeras garuu gariin isaanii kan hin galmeeffamne ni jiran. Keessaayyuu dhufaatii dargiin boodana wayyaanee wajjin lola gaggeeffamaa ture keessatti jaalleewwanni gootonni hedduudha kan wareegaman. Gariin isaanii wajjin lolaa turree wal jaallannu wal beeknu gootummaa irratti wal beeknu hedduun isaaniillee gara baha Oromiyaatti wareegamanii kanneen akka Jiraaf Isaafaa kanneen akka Maamadanii gara dirree dhiyaa kanarratti kan akka Kabaa Gaaddisaafaa kan akka Jaalaggasee Wageefaa Jaalle Kabaa Gaaddisaa kaayyoo isaa utuu jaallatu utuu loluu dhukkuba ergarama qabsoo yeroo dheeraa keessatti dhukkubsateen kan wareegame. Shamarran keessaa akka Daraartuu Ayyalaafaa hakiima kan turte isheenii naannoo Diillaatti kan wareegamte kan akka Maatiquu Asaffaafaa Kitaabatti wareegame 1992 kan akka Jaalmaatiquufaa kan akka Adeeroo Tarrafaa naannoo Daamiitii hanga dhiyeenyaatti wajjiniin lolaa turre keessaa kan baay'een dinqisiifadhu kan akka Abdii Guuteetiinis Jaalle Laggasaa wajjin ture innillee bobbaa kabraa irratti humna addaa irratti wareegame naannoo Finfinneetti bara 2007 kan akka Asaffaa Ayyaanaa fa'ii Jaalle Asaffaan nama booddee gumii sabaa ta'edhanis Jaalle Laggasee wajjin kan ture. Asaffaan dhaloota nama naannoo waan maraatii goota baay'ee jabaa yeroo hundumaayyuu guyyaa wareegamuuf beennu wareegamuuf teenya waan ta'eef jabaadha nama jedhudha. Kabiraa jaalleewwan 92 wareegaman Jaallagaasaa Kumsaa wajjin socho'aa turan keessaa ijoollee jajjaboo wareegamanii magaalaa Mandiitti balaa Fanjiitiin kan akka Saanshuraa fi Geetaachoo ijoollee jajjabeedhaa maqaa abbaa isaanii yaadadhu. Isaan kun garuu walumaatti jiruutti wareegamanii kan keessaa hafe anaaf guutuu jedhamudha. Guutuu Caaliifaa kanneen akka Jaal Milkeessaafaa kanneen akka Jaalle Irreecha Caalaafaa kanneen akka Yoonaas Aangosee Giddaafaa naannoo daangaa Sudaanitti kan wareegamanii jaalleewwan hedduudha jechuudha. Gara kan Laggasaatti deebiname mee waa'ee Laggasaa hamma qalbiidhaa qabdu Laggasaan nama akkamii ture dhaadannoon isaa maal ture dirree irratti maal fakkaata ture jaallasaa wajjin maal fakkaata ture akkamitti lolaa ture akkamitti lolchiisaa ture akkamitti wareegame amma beektu mee dhaggeeffattoota keenyaaf. Dhugaadha Jaalaggasaan nama yeroo dheeraa wajjin hojjetedha nama hedduu beeku tokko Jaalaggasaadha. Jaalaggasaan dhalootuma isaatiin waan tokko qaba tokkoffaa nama haasa'ee nama amansiisuu danda'u. Lammaffaa nama waan tokko nan godha jedheerraa deebi'u sodaa nama hin qabnedha waan sodaa jedhu lammeessaa keessa jiru. Nama wajjin walii galuudhaaf alagaa wajjinis firaa wajjinis walii galuu irratti baay'ee beekamaadha jaallatamaadha. Murtii fudhatu irratti immoo nama dudduubatti hin deebine. Yeroo tokko nama afur taanee dirqama fudhannee deemne ana Jaalle Laggasaa gurbaa Girmaa Birruu jedhamu tokko waardiyyaa Jaal Daawud ture.
mucaa Asaffaa jedhamu tokko illee wareegameera. Deemnee iddoo tokkotu dhaqaa jirruuti ilaa fuulduraan itti nannu duratti akka addaatti dhanneetu uummata fakkaannee mul'anneetu nama kana qabnaa jennee turre. Diinni illee bira jiraatiin hin haftu jennee gaafa itti himnu lakkii asumaan dhannee dhumatti marsinee qabna jedhee dhumatti itti dhannee gaafa nutti dhukaasanii haa ta'u garuu nama jajjabbiidhaan bakka qabatee waan sana dirqama sana akka raawwannu goone. Walumaa gala gaafa nama ajajus gaafa ofiisaatiif dirqama ka'eef raawwatus nama murtiinsaa baay'ee bareeda. Yoo namni rakkates nama gara laafeessa namaaf ta'u. Nama immoo waan qabu ofirraa fuudhee namaaf kennee yookaan afaan keessaa fuudhee namaaf kennee namaa wajjin walii galu baay'ee jaallatamaaf goota Laggasaa Warqee jechuudha. Mee eessattii fi akkamitti lola akkam godhameetudha seenaan inni itti wareegame sana amma beektu nutti hime? Yeroo hedduun kan inni lola gochaa ture naannoo daangaa gara dhiyaa kanarratti keessaatiiyyuu lola gara boodan inni wareegame kuni lola hedduminaan itti bobba'ameedha. Sirriitti ol fuunamaa turre Laggasaa qabuudhaa fi mootummaan wayyaanee gaafa yaalanii dadhabanii humna guddaa helikooftera lamaan deeggarameti ola ispeelleen keessa jirtutti ajajaa kutaa waraanaa ispeellee tokko wajjin olii galanii achi keessa qubatanii jechuudha. Achi keessa waraana qubachiisanii qubataniitu karaa Sudaanii keessaas itti bobba'anii karaa garasiitiin gara Muggii fi Qelleem karaa Dambidollootiin itti bobba'anii asiin karaa Mandiidhaaf Begiis itti bobba'aniitu marsanii lolaa turanii. Haa ta'u malee yeroo sanas ijoolleen duukaa jiran akkuma siin jedhe kan akka Asaffaa fa'aa ijoollee jajjabootu duukaa ture lola sana injifachaa turan. Yeroo tokko garmalee itti bobba'anii lolanii lola sana nama hedduurraa lolanii kuffisaniitu irraa socho'anii hafanii bobbaan sun itti fufe jechuudha. Lola sana irratti ispeelleen maaliifiti humna waraanaa riphee lolaa ture humna waraanaa riphee lolaan akka isaati biyya isaatiif lolu dhuma sana olii galeetti bobba'e kan jedhullee Sudaan keessatti gaazexaan hedduun barreessaa ture. Akbaaraliyoon kan jedhamu fa'aa gaafachaa yoo turan hogganoota ispeellee kana maaliif kana gootu jedhanii garuu jarri hinaalanii Laggasee qabachuudhaaf yookaan waraana sana qabachuudhaaf mootummaa wayyaanee waan hin godhin hin qaban. Basaasa gosa adda addaa maattee duukaa bu'uudhaan maal gochuudhaan horii guddaa baasaniitu godhanii lola kana dura dhaabbachaa ture jechuudha. Keessaayyuu waggaa 3-4 humni akka gara gaariitti ittiin dabalamneef karaan cufamaa ture. Haa ta'u malee sana keessa darbee diinumarraa hidhachuudhaan nama baay'ee lolee dura dhaabbatee injifannoo galmeessaa turedha. Laggasaa Warqee hamma gaafa marfama kana keessatti wareegamu jechuudha. Xiqqoo qulqulleeffachuufi warri televizyiinii Itoophiyaadhaan dhiyeessanii halkan dhufee mana namaatti dadhabeera jedhee achitti qabnee jedhu. Rasaasaan immoo kan inni wareegame suni oguma warra siviiliidha moo waraanadha kan ajjeese? Oduun suni kan odeeffame isaanii jedhe sunii fi akkaataan itti wareegama Laggasee waliin fakkaatu. Maaliif amma waraanni Laggasee irraa hate ammallee ni socho'aa jira. Lola guddaatu ture karaa daangaa Sudaanii irraa fi gara sinitti bobba'ameen lola irratti wareegame malee dubbiin kaasanii nama tokko asitti ajjeese akkas godhe jedhu soba ture. Garuu lolli kun hammaateera gara sulula Abbayyaatti humna keenya baasuudhaan baay'ee nutti hammaachaa jira. Chaa ture isa kana walquunnamaa ture. Rukutameera jedheellee yeroo himate qabaa. Haa ta'u malee namatu mana keessatti akkasitti Laggasee qofaasaatti qabe jedhu dhugaa miti. Jara akkas jedhan kana warra isaan fiilmii isaan hojjetanii garuu wareegameera wareegama isaa sana argatanii wayyaa. Booda gara manaatti fidan jechuu reefficha. Isaan fiilmii hedduu hojjetan waa'ee kanaa yeroo biraa seenaan ni baase jechuudha. Biyyoota ollaa keessatti dhimma Oromummaa fi Oromoo hambisuudhaaf warra wareegaman yoo yaadatte. Keessaayyuu naannoo Sudaan fa'aa keessatti wareegame jaartee qabaa gaaddisaati. Nama dirree dhiyaatti Laggasee wajjiniinis hedduu bobba'ee keessatti boodana keessaayyuu dirree dhiyaa kanarratti waraana jabeessanii ijaaruudhaaf kan godhaa ture isaa. Seenaan guddaan tokko kaasuu barbaadu waa'ee Aadde Ashaa Yaasin jedhamtu. Egaa Aadde Ashaa Yaasin Oromoodhaa nama dirree dhiyaa naannoo Gimbiitti dhalatteedha. Aadde Ashaa Yaasin nama gaafa qabsoon bilisummaa Oromoo dirree keessatti sagiliin ijaaramee sagilii kana bira dhaabbattee mana kiraayessitee fi dhoksitee
nyaachistee dabarsaa turtee fi kanneen akka goota gurbaas fa'aa jaaldaa'uun ibsaama kanneen yeroo sana naannoo sanarra socho'aa turan jabeessitee ijaartee damaasee bakka jedhamutti hanga 1998 wareegamtutti warra diinaa kana dura dhaabbachaa fi jabaachaa turte keessaa tokko turte waraana nyaachisaa Oromoo ol darbu gad darbu isa dirree dhaqu nyaachistee obaastee uwwiftee qabsoo kana bira dhaabbatte keessaa Ashaayaas nama tokko nama cimtuudha jechuudha. Shaabiyaadhaa fi wayyaanee maaliif itti warri sun bilisoomanii nuun booddeettamne kan jedhu nuyi soo guddaa lolle maaliif goonfamne maaliif itti nuyi bilisummaa keenya gonfatee hafne jettee nama aartee dhukkubfachaa turte. Dhaggeeffattoota keenya gootota Oromoo isin beektan waa'ee isaanii raadiyoo sagalee Oromoo irratti himuudhaaf fedhii yoo qabaattan karaa iimeela keenya ovr@oromovoice.org yookaan immoo bilbila keenya 00120630938 yoo nuuf dhaamtan gammachuun isinii keessummeessina. Kanarraa kanumaan xumurreerra. Waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa. Andassuu Duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ana qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Bifa hoogganaa. Akkaataan namni itti wal hoogganu bifa hedduu qaba. Sanniin keessaa haga wayii ilaalladha. Fakkeenyaaf dirqamaan hoogganu. Dirqamaan nama hoogganuuf namoota hooggantu sanniin irra dhibbatti humna isaan hoogganiiti yookiin ammoo isaan ajajuu yookiin dirqama itti kennuu danda'iitii yoo qabaatte dirqamaan hooggantaa jechuudha. Kun ka ta'uu danda'u yoo namni ati dirqama itti kennitu sun dirqama kan kee ka didu taate waan tokko irra geessuu ka dandeettu taate adabus ta'e miidhuu yookaan ammoo warri ati hooggantu waan kana dhaba yookaan ammoo waan kana narra gaayaniiti sodaa akkasii yoo qabaatani dirqama kan kee sirraa fudhachuu danda'anii jechuudha. Seeraan nama hoogganu kun tartiiba yookiin seera baasaniiti namni martuu maal akka dalagu akkamitti akka dalagu maaf akka dalagu wanti martuu tolee fi lafa kaayamee duraan akkasitti hoogganni seera sanirra hundaa'uun ummata hoogganaa jechuudha. Hawiin yookaan ufin nama harkisuun nama hoogganu yookiin immoo kirizmaatik waan amma faranjiin jettuun. Hoogganummaa akkanaa kun namoota kakaasuun, dammaqsuun, hamilee itti kennuun, gammachiisuun, hedachiisuun namoota hooggananii jechuudha. Hoogganummaa akkanaa kun yeroo baay'ee hoogganichi ummata hoogganu san caalaa ufitti amana. Kanaaf yeroo baay'ee yoo hoogganichi rakkoo godhate dhaabni sunillee rakkoo godhataa jechuudha. Akka amma abbaaf ilmaa ta'a jechuudha yookiin ammoo akka kompiitaraatitti sarveef kilaantii jedhan. Yoo sarveen cabe kilaantiin martuu rakkoo godhataa jechuudha. Mariin nama hoogganu. Mariin nama hoogganuun akka namni hamilee qabaatu akka namni anillee wanti kun kiyyaa kana keessa jira jedhee uf laalu akka namni waan kana guddisuuf carraaqu yoo hojjetellee waa hojjeterraa irraa gammadu rakkinni mariin nama hoogganu tokko guddaan mariin yeroo dheeraa fudhata wanti gariin yeroo gabaabaa keessatti dalagamuu qaba. Tafa gangalate Tankondo amu Jalala tajete Timbo ina yoko Andina warana Udubati nafno Wadi wajinkana Adile rambosi Lava gangalate Kankondo amo La 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 tajete
kan biraa akka ummanni fedhutti hoogganu. Kun namni martuu waan hin ta'a jedhe dalageeti, hoogganni ammoo waan namni dalagu kanneen to'achu hojii isaa. Warri maatii hedduu qabu kanan beekan ijoollee 15-20 qabaata. Ijoolleen tunniin martuu hulee adda addaa yaa'aniiti galgala mana galan. Yeroo mana galan kuu horii tissee, kuun lafa qotee, kuun mana barnootaa dhaqee, kuun fira gaafatee, kunniin martuu hujii maatiin sun hojjechuu qabu. Galgala abbaan nama maraa ati maal goote, ati maal goote, ati maal goote, kuu horii tisse jedha, kuun lafa qote jedha, kuun fira gaafadheedha, kuun akkas jedha. Tajaajilaan nama hoogganu. Warri tajaajilaan nama hoogganan waa ofiitti amanan qaban jechuudha. Waa ofiitti amanan saniif waan san dalagan. Kanaaf yeroo isaan waa itti amanan san dalagan namni ammoo hajaa irraa bayaa jechuudha. Hajaa yeroo irraa ba'u ammoo namni faana deemeeti akkuma nama sanii ummata tajaajiluu jalqabaa jechuudha. Hooggana biraallee uuma jechuudha. Ka biraa hujii namaa kennuun nama hoogganu. Ati kana dalagi, ati kana dalagi, ati kana dalagi, ati kana dalagi jedhaniiti namoota maraa waan adda addaatti kennaniiti waa dalagee namni martuu yoo dhaabataate dhaabasan gabbisuu, yoo maatii ta'e maatii san gabbisuu, akkasitti namuu hujii qoodatee hujii san dalagee galaa jechuudha. Kana baradeera dalagee jireenya hoomara sayoo nabariteetiin hundarka kanarraa ifaffaa ufurka kana baradeera dalagee jireenya hoomara. Harsiif Blanchard namoonni jedhani nama akkuma afuritti hooggananii jedhanii lafa kaayaniiran. Tokko waa itti himuun hooggantaa jedhan. Namoonni waa itti himtee hooggantu namoota waan godhani hin beenne yoo ta'ani ittimtee kana godhi san godhi jetteeti itti akeekuu qabdaa jedhan. Warra biraa ammoo itti gurguruun hooggantaa jedhan. Itti gurguruun warra qara waan san beekan haa ta'u ammoo ofirratti amantii hin qabne. Uduma waan tokko jaalatan fakkeenyaaf bilisummaa uduma barbaadan bilisa baanee hin dandeenyu jedhanii warra sodaatan bilisummaa kana fiddee itti gurgurtaa jechuudha. Hin dandeettaa, argachuu hin dandeettaa, bitachuu hin dandeettaa jedhaniiti akkasitti itti gurguranii jechuudha. Itti gurguruun hooggananii jedha. Ka biraa qooda irraa fudhachiisuun hooggananii jedha. Warri kunneen warra hujii beekan, warra dandeettii qaban, haa ta'u ammoo warra karaa deeman beekanii hin jirre yookiin ammoo ceemaniiran yoo ta'ani karaa saaqaniifiit itti akeekaniit jarrinuu silaa hujii hin beeka karaa san keessa akka dalagan godhanii jedha. Ka biraa walii hiruun wal hooggananii jedha. Namni martuu qixa jechuudha. Namuu wali hooggana kana. Warri sunneen warra namuu akka itti hooggananillee akka itti nama faana deemanillee beeku. Wal hoogganuun kun yookaan immoo ummata tokko dhaaba tokko waan tokko hoogganuun waan hedduu irratti hidhaa qaba. Tokko haala ati keessa jirtutti hidhaa qaba. Dandeettii keetii hidhaa qaba. Waa tarkaa qabdu irra hidhaa qaba. Fakkeenyaaf bakka nama tokkoomaa godhuu hin dandeenye tokkotti dirqama itti kennuun bu'aa maal qaba. Fakkeenyaaf biyya faranjii kanatti nama tokko dirqama itti kennite yoo inni si dide maal goota? Homaa. Garuu biyya dirqisiisuu hin dandeenye keessatti mari'achuun hin dandeetta. Kanaaf yeroo nama hoogganuuf deemnu biyya keessa jiru yookiin immoo haala keessa jirru dandeettii keenya kan nama hoogganuutiif dandeettii ma hoogganaa sanuu laaluun waan harkaa qabnullee laaluun humna keenya jechuudha. Hedduu barbaachisa. Hoogganummaan kun dhaaba ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a, amantii ta'uu danda'a. Nama firrisee achi laalee fageessee waa arguu danda'u jechuudha. Kanaaf warri achi fageessitanii waa laaluu dandeettan, laaluu callaa duntaane luka tokko kaaftanii gara waa argaattanii san deemuu dandeettan, karaallee namaa saaxanii namoota biraallee akka karaa san argan akka isaan deemuu danda'an goommaa itti gootan guddisee itti yaaduun guddisee barbaachisaa jechuudha.